Karamana kana soja dupa jira. Yahuja jadi nggak ada kata yang macam. Yahuja. Yahuja arera. Abang mama dilesina kapa jira. Abu jara Allah hota ti asgura. Wajah ada mama tanasia fera. Jangan kamu. Wow. Denditi akana taro akam tergate. Nalman abarar temu mo yalin ya kutini. Gua temu nama fakenya bolete umte denditi amakanati wala lo fakenya ironi wa mula tafad batiro bayira kantre wala kana kana Awan jati. Wow. Jangan terkejut itu juga macam wow. Berbeda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega daawwattoonni keenya kanneen qaroo miidiyaarraa nu daawwachaa jirtan egaa deebinee jira. Arraan tana akkuma beeysa ganama FB yookaan Facebook bayanam dirratti isiniif baay'inamne arraan tana nama koomedii addaa yookaan nama bashannansiisuun beekamu akkasumas baadiyyaa keessa taa'anii jiraachuun miidiyaan nama addan fageessu. Jee nama amanu nama addaa tokko isiniif akka qabannee dhufnu isiniif baay'inamne jira. Egaa nu waliin turtanii hanga sagantaa teenya tana daawwachuudhaaf guddaa galatoomaa fi yaada isin oolcha. Arras isa qabannee dhufnee jirra. Isa gaa maqaa isaa guutuu isarraa kan dhageenyu ta'a akkasumas gaafilee gaafa nu hundaa'u kan nuuf deebisu ta'a. Viidiyoo tana hanga dhumatti daawwachuu hin dagatinaan isin jaa. Ayyee bagana gaandoo. Bagana gaandoo edan. Ayyee mee maqaa kana guutuudhaa kai dura lixaa. An Abdallah Sheikh Muhammad Sani naan jaani. Dhalata guddina Harargee lixaa aanaa mi'eessorraa. Argaa soddoma Booroo Misira ganda Baxxeeqarsaa ol Zimbaabuwee nama jechuudhaan beekamtu jechuudha. Achi keessatti dhaladhee handhuurtutti ija obbaatiin achi jirti jechuudha Baxxeeqarsaa. Wow, adda bilee. Zimbaabuwee dhalatee jechuudha. Baxxeeqarsaa Zimbaabuwee jechuudha dhalatee. Egaa Baxxeeqarsaan iddoo ogummaan hedduun itti hojjetamuudhaan beekamtu iddoo manneen dhagaatii fi wantoota adda addaa bu'uuraalee egaa furtuu maashoo baadiyyaa irratti arguu dandeessanii. Abbaa furtuu maashoo baadiyyaa dhigaa qabnee asiin jirru. Egaa gaabii isa lamaffaatti fuunaa isinis nu waliin itti fufana isiniin jaa. Abbaa furtuu maashoo baadiyyaa maaliif ba'a? Yaannu kun akkamitti dhufe? Yaannu kun anamma wanni abbaa furtuu maashoo baadiyyaa jee wanni immoo gaafadhe achirratti rakkoo adda addaa tana magaalaa fi baadiyyaa gidduu jirtu. Ummata hawaasa kanaa fi hawaasa magaalaa isa gidduu jirtu akkasumas ammas aadaa magaalaa fi baadiyyaa gidduu jirtu achirratti ilaalee waldhabdee amantaa waldhabdee fi aadaa amantaa waldhabdee fi namoota kawallolee waliin tokkollee gidduutti teessee maashoon akka ifaa isii san qabsiifattee sokkitullee akka galchituuf maqaa kana moggaasee jechuudha. Isin san immoo furtuu taatee ummata kana gidduu dhaabbattee fayyadii jeete maqaa kana irra galkaa'ee jechuudha mismaaraan. Waaw. Furtuu irratti kana furtii saniifu furtuu maashoo baadiyyaa. Maashoo maali baatee gurguruu poolii qaama baatee. Maashoon dubbiin asitti hafte jeetiin ganda keenya kanatti maashoon ifaa silaa sirriitti kun. Har'aan tana immoo dur ifummaan beekamu arrammoo haadha qotee ta'uu isaati ampooliin maqaa biraatiin isin alatti beekamsa isiin tun ammoo akkamitti akka dhokotte wanummaan ammoo silaa sirriitti ifamuu ifni sirriitti beekamu dur maashoodha keessa keenya maashoodhaan ifamee. Mata akak apa dia ti masuk pada kai bu. Wow. Berbeda. Ega, kami kayaknya sedepada. Itu tiba itu berapa tahun? Bangsa bangsa Latin mana bangsa Turki Misra kota kelas takarra hande kelas Yahudi achitin barade. Mana barumsa amma akkasumatti ammoo magaalaa Hirnaa keessatti kota jaarraa hanga ministiriitti achitti ministirii magaalaa Hirnaa lakkoofsa tokko gaafa sana ammoo daayirikteerri keenya darajjee nama jaamuu fi maama isaanii nama jaamuu irratti ministirii mana barumsa isaaniitti fudhadhee jechuudha. Manni barumsaa sun mana bara 1936 ijaarame manni sun akka mana barumsaa Hirna jirutti hangafa biyya sanii ijaarame ni beekama. 1936 ijaarame manni barumsaa sun jechuudha. Keessatti barachaa ture gaggaafasa jiru. Ayye, ramene.
bareedaadha. Egaa furtuun akkuma atu jettee furtuudha. Ifa si ibsattee halkan kaatee egaa baadiyyaa keessa deemtee waa hedduu furti. Meegaa maashoon ka'a. Akkas maashoo si ibsatteeti. Halkan deemtee waa hedduu furti. Meegaa koomidiilee garaagaraa qabda. Akka gaa odeeffannoo qabnuuf akka miidiyaa keessa irratti illee gara TikTok furtuu maashoo baadiyyaatiin quba qabnutti koomidiilee yookaan wantoota nama kofalchiisan. Wantoota adda addaa bifa walalootiinis ta'e walaloo addaanis ta'e kan qabduutu jira. Isaan kaaysamee tokko lama yoo nuuf jettee amma beeteen jiraame amma walaloo irratti yeroo idaa tana dargaggeessi hedduu takka ni jiraame tokkotu beetee dawwa akkasa hello caalaa keenya yaaboo isa baddee jee qabu micoodhaan. Hello caalaa keenya yaaboo isa baddee jee ni wayyaa caalaa keenya barsa maata bari jettee gaaseenis. Arali kamana esi jeni bere bakete nyesi. Arali kamana esi tene yete esi kalbin tente ya dijesh. Arali kamana esi tene yete kalbin tente ya dije. Isa jara. Iya. Woi mana mau kota pak injiro berganti yete. Yeroo idaa kana akkasitti daddabarsaa turani. Akkasumas akkasii reenteen islaamummaan akka dhugaan geessitu kanaaf irratti taphaan ibsaa turre jechuudha. Bareeda. Waa hedduu gaalaal kaa'ameeti amma gabaree si beekee baadiyyaa sana gidduu uummata kana gidduu waan jiru. Waa hedduu jira beekee. Kanarraa amma taagitee barcaa kiyya maaziyaa beekee maaziyaa baatii takka keessa dabaree jira caamsaa keessa jira amma. Hoggaa kana hoggaa haati amma kan hojjana fidduu jira mire. Amma yeroon amma sa'aan jaati sa'aan salaataatiis kunoo amma gahee yaada maamammee sa'aan irraa lala yeboon barcaa kana bakkatti boroo jenna. Abbo isiin asirra dubbattee bare. Deebii. Yaa obbo abjuu gata kanatti daammas ta'a. Karaa manaa kanaas hojjaa dhufaa jira. Yaa hojjaa jeetiin kan irra gattaa yemmuu ta'a. Yaa hojjaa areera. Abbaan Maammadillee siin akaafaa jira. Abuu jara ollaa hottaati as gura. Hojjaa haadha Maamad tanaa si afeera. Jaan qabu. Bishiin gaafa dubbaan kaaragee qonnaan buluun maqaa qotee buluun haqaa jeen qabu. Kanaaf laaffisuu harka asiin naqaa. Kan magaalaa jirus anaatu nafaqaa. Nagamaa ibcinqaa jedhe. Magaalaa gabbe. Jajjabe isaa qaba. Akkana. Wabilee bitti hortee. Bareedaadha. Egaa hedduu takka egaa karraa bashannanaa jirtan abdii guddaa qabna. Gaafii keenya inni itti aanu komitii ta'e jidduu kaanne hin dhumtu waan ta'eef itti deebina. Miidiyaa akkamitti jalqabde? Miidiyaa kana akkamitti wal bartee? Abboo miidiyaa kana TikTok haa ta'u waamuma fedhe. Beetee miidiyaa kana wallaahi ganamaa beetee. Asuma amma ni dheerata ta'a. Almaa barumsaa kanmaan irraa siima san irraa hin ittuma irraa hin waa'ee kana asirratti viidiyoo hedduu waan nama waraabanii fi gagammadee ture. Video sana bakka maxxansuun qabaa addunyaa beeksisa kana daldalamuun qabaa jechuudha. Barumsuma sanii wanna kamsanaa ta'e barumsumaa fi magaalaa keessa barachuu fi jijjiirama yeroon argamu san irra dhaabbachuun miidiyaa kanatti seenee jechuudha. Bara meeqaati? Bara 2010 akkasumatti gaazexaa nagaa qeerrummaan jirtu sanii hedduu deemnee dhiisisan amma kitaabni guddaa. Waa bareedaadha guyyaa biraa haasa'inaa. Guyyaa biraa haasa'inaa. Waa bareedaadha. Mee gara gaafii kitaabatti si dabarsa. Mudannoo jireenya kee keessattis haa ta'u gara lafarratti haa ta'u mudannoo gammachuudha. Asi qunnamte. Baranaa haa ta'u bara fedhe. Mudannoo gammachuu fakkeenyaaf waan takka taatee nama gatti jettee yaadee tagisee sun akka malee si gammachiifte. Awwaan jaarti. Jaartii argachuun hedduus gammachiise. Bareedaadha. Gaafii ta'e isii torbatti deebinaa isa torbaffaadha. Iida isii keessa akka harree qabde boocha ni qabda. Ayyee dandeettii akkanaa
Tanoo akkamitti argate? Dhaalmayaan abbarraa dhaabte moo yaadiin guyyaa keessatti gooti moo nama fakkeenya godhattee uumtee jira dandeettii amma akkanatti walaloo fakkeenya yeroo ni waa'ee mul'ata afaa dubbattu yeroo baay'ee dheeraa kan ture waan kanaa kana akkam dubbattu yeroo qabachiistee kana akkamitti argachuu dandeessi? Akka beekte dabara tokkollee iddoo intarvii takka irratti illee dabree jira. Dabalattiinis intarvii sunillee TV Hamilton irratti yeroo jalqabaatiif gaafa tamsaasa TV Hamilton jiru bara 2000 takka irratti miidiyaa Hamilton irratti waa'ee kanaa akka Hamilton guddumamu TV Hamilton gubbatti achi gubbatti mudannoo waa'ee kana akkamitti waan kana eegaltellee gaafa sana achirra maxxanfamee jira. Ansanillee gaafa sana nuti gammoojjii sanatti geejjibummaa yaala hedduu keessa dabarree re'ee tiisaa horii tiisaa akkasii keessa dabarree san keessatti garuu osoo mana barumsaatti illee galeen tun amma walumaa galatti garuu uumamummaa fi fadhinnaa haamsa gartokkee narraa maddeen isii sana harkadhee jeetii yeroo san ibsee ture jechuudha. Sanillee gaafa san hedduu takka teerii waan jaamuni beektaa mire teerii tana halkan qabnee qallee jeetumaa maxxanse gaafa sanillee akkasumatti hin ibsee teerii sana keessatti halkan barbaannee qabnee finna ijoollee kana keessa nama dheeraa fi nama gabaabaa jira. Namni gabaabaan kun yeroo hedduu miti nama dheeraadha. Mana nu baaseetuma yeroo hundi manuma keenya distiin akka affeelamtu taasisa. Manuma isaaniitti? Manuma keenyatti warra mana dheeraa kana bakki. Teeriin akkuma manuma keenya kana qofa affeelamtu. Taasisa. Dheeraa kana qofa mari'atee namni sana irratti taasisaa mire. Kanaan jaamu dubbiin guyyaa kan nama dheeraa kan xiyyata achi dabarraan hin gaasa. Aboo yaa amma gabaree hin jeenka. Yaa amma gabaree sottaan sossobeetuma sirraa guuree hin jeensa guddaa barbaree. Jechoota akkasii jiraan gammachuu miira kiyyatti dhaguudhaan adeemsa manatti dabree jechuudha. Osoo mana barumsatti galiin kana irratti argee. Waaw bareedaadha mee amire. Nama addaati egaa. Gaafa tokko jetti godhan akka waan nama loon hin fuudhan godhanii jechuudha. Gaafa yaada sitti dhagametti teerii isa soogiddaa fuudhuudhaaf mana wal dheeraa geessanii. Achi geessan. Soogiddaa barbaade guuruuf. Hayyoon godhanu gaafatti bireenyi waan saffite jennee gaafi nu duuba jira yaasanii birraa ijinennee kaya irratti akkas bareedaadha. Waaw ammallee siif haa dabaluun siin jaa. Gaafiin inni itti aanu lafa hojjechuu miidiyaa hojjechuu nama ni dhorkiti moo hin dhorkitu. Gonkumaa nama hin dhorkitu. Laftinis hojjetamu harkaanii miti sammuudha. Miidiyaallee kan fayyadamanillee sammuudha. Kanaafuu isaan lachuutu sammuutu hojjeta waan ta'eef wanni sidaan keessaa hin jiru jechuudha. Sammuu yaaddee karaa bifa teknooloojiitiin lafallee hojjechuu dandeessa. Isallee immoo kallattiinis alkallattiinis hojjechuu dandeessa waan ta'eef takka si dhorkuus hin dandeenye jechuudha. Lafa qotuu miidiyaa wajjin. Waaw hamileeme. Nama tokko qotee bulaa ta'eedhaaf takkaa'uu naggaadee ta'eedhaaf miidiyaa hojjechuu hin dadhabuu jechuudha. Miidiyaa hojjechuun kan dhufu fedhaa fi kaka'umsa miira namarraa ka'uun jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf yoonii fi fedha miidiyaa hojjechuudhaa kan qabaatu ta'e akka taphatti yookaan akka bashannanaatti hojjeta. Akkasii miti ree fakkeenyaaf namni tapha kubbaa akkaan jaalatu tokko tapha kubbaadhaa kan taphatu bashannanaaf yookaan itti bu'aaruudhaaf taphataa jechuun hojii isaa isa guddaa hojii malee biratti aansee hojjeta. Miidiyaan isa akkasittis hojjetamuu danda'a. Hojii malee godhatee illee hojjechuu danda'a jechuudha. Egaa baay'ee gaariidha. Egaa gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Hundi keessanuu miidiyaa keenya sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Qaroo miidiyaa akkasumas sheer godhuu hin dagatinaa isin jecha sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Inni itti aanu sagantaa tiktook irratti hojjettu irratti wanti sun nuti maaltu jira? Namarraa haa ta'u fakkeenyaaf yeroo nii fi baadiyyaa keessatti wanti dalaguun jira yeroo takka takka. Wanti tokko tokko amma karaa mul'atu fakkeenyaaf amma yeroo maal jira lafaa oltu baay'ee si qabu. Gaafa aruuza karabana gaafa nafaqaaf maal jaan tokko zabana tokko beekee namni kun addunyaa tana gurguree fixee mire kanarratti illee raasiree kaasee aboo micaa jeega diraamaa ta'e qoota qabee tiktokaatiin hogganni maxxansa jedhe yaa'oo micaa sheekaa maraa ta'e tokkichuma kana qaba gandinu maaliif manatti inni danda'aa kun kutee homaa kan micaa sheekaa maraa ta'e battee garsaa eegaa kan maraa ta'e hangafni maraa taadhaa kana jedhee. Uummanni keenya gaadilas waan maalummaa miidiyaa hin hubanne yeroo inni fakkeenya wanni akkana kanaa dalagamu bifa maraatatti ilaaluun isni jira. Bifa inumaa gaafa inni dabree piraankiin faan hojjetamtu. Ila nama dhawuu fi akkasumas wanti adda addaatis kan argamu ni jira jechuun mudannoo adda addaati mudannoo keessa dabraniiti bifa guddaa gaangaa akkasuma miti ree dhamaanii argatan malee wanni akkatti argatan hin jiru waan ta'eef egaa gaafiin itti aanu mee gara koomidii teettiin si deebisa. Bashannana meegaa takkaa lama
yoo tiruu dabaltee hoo gidduun akka soo giddatti gidduura dhabu godhachaa ittiin bashannanaa yaa hawwa kanaaf Waldubbiin akkasuma feetee. akkanuma feeta asiiru. Beekti wallahi maashaallah hedduus akka gaariidha. Amma gaa tapha beektee gaa nuti harma hirphee keenya irra jiru sanarraa oofnaa beekteera. Eega. Jimaatti cirachala hadhaa isaa liqimsaas sagantaa teenyallee baciidhaan baciin oowwisaa jechaatuma haa. Ayyee. Arjuu maqaa miira keessa badanii jiranii. Ayyee. Tana dur nuyi. Tana dur. Tana durmo. Tana dur san nuyi. Taati tuni. Sana buutaan deemaaf. Anaa deemaaf. Maashaallah takka hedduu bareedaadha. Amma gaa inni okuta Kiristoobalii jaatadha. Ayyee Kiristoobalii. Beektii ammoo wanni takka gammachuu sana amma gaafaan kutaa shanirraa gara kutaa jaarraa gara kutaa torbaa galu sanii akkamittiin barsiisota keenya kana isaanii wajjin gammachiisuu qabaa jeetiin gaafa sammuutti fe'aa jiru. Yaaboo barreesseetiin taa'u jirti malee yoo rabbummaan achiin naa olaa baatu ittiin gammadaa jeeti orkeen achirratti beekte. Waloloo qabattee. Yoo waloloo qabadde amma kaa ijjanneere manni barumsaa kaa manni barumsaa keessisan manni barumsaatis maqaan quxuraan diinjeen kan. Quxuraan diinjeen. Manni barumsaatis maqaan quxuraan dii barattoonni keenya sammuu gaarii qabdi. Iddoo nu barsiisan lammii waliif qooddiin jeen kan. Dureen keenya isaanii kaan illee Ahmadi. Yoo na baruu beektanis Abdallaa Mahammadiin jeen kan. Waaw. Akkasitti ibsite. Akkasitti qe'ee kan. Jala sana irratti ibsee jechuudha. Ayyee. Egaa akkasumatti gara hedduun amma egaa karaa tiiviilee hedduu jira beekte. Amma tiivii Islaamaatti irrattis tiivii amantanii ONN illee sadiin irraan beekee jira. ONN sanirraan Ayyee. gaafa san gaafa fulguna 15 sandaa sagantaa sanarratti illee beekee jira. Hamilton interview irratti illee gaafa dubbii Alii Jeebdii san fa'aa qaba. Ameen. Marqaa warra durii gubbaa siqataa beeka. Baay'ee nama dhibbi dubbiin Alii Jeebdii. Dubbiin akkanaa kun barcaa nama guddiin beeka. A'uuzu billaahi jechuun nama qabdi. Rabbi hafa geessu rabbiin sanii bardi haba amma suuraa wareen Alii Jeebdii subhaana rabbi kachumaan irratti beekamu. Wayyaa amma wayyaa jettee hin qabu. Wayyaa jettee eenyuun akkas jettee hin jeen. Osoo akkas jettee ulamaatti tokkotte ulamaa waa jennaan garuu sirraa dhumte sharri yaaddurii siin jeen qabu ijoolleen ta'e boloete dhiyoo sana bargaa jaartii liqii fuute bishin gaa diimaa banee lama fuute hin jeen. Boqqolloo qofaa miti bishin gaa diimaa banee lama fuute. Bishin gaa diimaa banee lama fuute jennaan. Akkasitti gaa taphachaa turre jabana san keessatti. Zabana Alii Jeebdii Zabana Alii Jeebdii dhufe san keessatti gaabo. Zabana Sheekh Jamaal Siiraa kanaas gaamo keenya kanaa mire. Zabana Sheekh Jamaal Siiraa hoo. Zabana Sheekh Jamaal Siiraa. Zabana Sheekh Jamaal Siiraa kanatti illee kaa Sheekh. Ameen. Aqidaan barana jennee gaafan biyya sana dhufa. Aqidaan barana biyyatti dagaagde. Sheekh Jamaal keenya bar qabuudha guddeen jeeka. Ni ka jambar gooteen jeen garee xawaariyyaa dinqarraa baroodde. Nuti sirraa barreen jeen jawaabul baliiqi raddun aalu musta'idde. Aalu musta'idden achiin taateen jee birraa boodde. Waaw. Akka ajaa'ibatti maalummaa siiraa achiin barreen jee. Achirraa barree jechuudha. Alhamdulillah khawwalin nuqabe Allahu akbar takbitan allabi alhamdulillah khawwalin nuqabe shari shiran te tafan qarre dabe aqida barande nu raxati dibe abban aqidati Sheikh Jamal bulube shari khawariya meka duida gube nenga waaw akkanatti maqaan waaw bareeda ne Sebenarnya terus teman-teman ini juga. maka ma Ini guys, gaafii keenya inni itti aanu fuuldura koo maal hojjechuu feeta? Jedha maalii qabdu? inshallah biitiin Dhuga miidiyaa irratti. miidiyaati waa hundaanuu hojjechuun ni barbaada. Beeyte amma zaman amma jiru kana fooloon yoo fooloon maallaqaa kun ijoo si guddate fooloon kun illee nama guddatu hoggaan ija takka takka hoggaan laalu fooloon maallaqaa kanallee nama gaafatti
jalqaba irra garuu immoo fooloo maallaqaa kunillee akka sirriitti naa guddatuuf irratti xiyyeeffannaan karaa seenuudhaaf sammuutti qopheessuutti hin jira. Itti aansuudhaan ammoo akkasumatti gaafa immoo fooloo maallaqaa kan guddatu taate rogoota qaroo miidiyaadhaa wajjin wal qabannee rogoota baadiyyaa irratti deemanii waan hojjechuudhaaf nu gaafatan hunda inshaallah baadiyyaa magaalaa wajjin taanee hojjechuu fi bakka guddaadhaan qaroo miidiyaa kana addunyaa irratti sirriitti akka miidiyaa beekamaa ta'e mul'atee addunyaa irratti argamu taasisuudha jechuudha hayyoon. Waaw hamilee inni itti aanu jireenya kophaati fi jireenya bultiidha. Maal ta'e isa godha? Yoo meettines yoo hirriibuma adda godha. Oh dubbii kuunfatanii buluu kanaa gaariidha. Aisa kan tiyane ti kolle komiti wa tiyane isa tiyane isa tiyane guyya taba chutti jiran tara taba chutti jiran ne ga lo taba sa ayye to ayye inni tiyanu ega akuma kuba kam ko defense kamnu abdalla dienya kana aka gaila jare fi akaso wonni akkana se gammachise gaila jarachu akate nuti me jira gaila jarachu ti ma tus khas ma gaila jarachu Abu yaadum kanaatu wanni achitti na kaase jechuudha. Waliin naa qabuu dideetuma yaada waliin naa qabuu didee kana deetti na kaase. Waliin qabdu deesii tummeeshaa ajaa'ibaati. Gaafa isin jiraatti walitti qabamu. Yaadni walitti isin qabamu. Ammoo immoo asuma kutadduudha asuma tokkoddu taate beekte dubbiin amma. Yaadni kaanis asuma bubbe asuma galii ta'e bakka dubarreetti. Bakka qabamu waan jiru. Karaa ammalaa kaabaa manaa ta'an naannoo jirreetti miti mana keessa. Isii kana jechuudha. Gaafa dubarreetti dargaggeessaa moo maal laamta? Amma miti hin taa'ina. Taayinaadha. Dubbiin akka dubbii funyaan kuunfatanii buluudhaa jirtu irra gaariidhaan jirtu. Haqaroon moo? Haqaroon moo? Maashaallah jabaadhu sirriitti qabu. Wallaahi laazim. Hedduu sirriitti barumsa kan wanta akka waan qormaata xixiqqaa sirduuf jetti idduun deebi. Ammoo akka kiyyetti hirkifamtee taa'aa jirtu. Hirkisaa sana yoo istumaaniif dagalchite irra gaariidha. Namoonni immoo sirriitti barumsa keessatti sirriitti faxinummaa teessanillee ifirratti agartanii sirriitti hubannaa bareedduu qabdan barumsa immoo idduun deebina jaartii maarree tana kitaaba kana akkuma ergama keenya nama sallallahu alaihi wasallam dubbatan ittaquu jechuun san bar irraachisi qaatama ittaquu dunya ittaquun isaa irmaachisi kaa tuma tattaa tilaalle itti seenina jechuudha kitaaba kana keessa seenina akkuma kaa tuma tattaa isin ija hedduu qaraatii keessa baatanii kitaaba kanaan shaakalamina miti ammoo shaakalamne inshallah kirra wala gadda. Wow. Ayye gaafin inni itti aanu warra miidiyaa keessa eenyu dinqisi? Warra miidiyaa kana keessa warra miidiyaa kana irraa hedduu bakka ishee jamaa dhiyeessite. Waaw hamilee mee. Egaa dhumarratti egaa daawwattoota keenya kanneen qaroo miidiyaa nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu sagantaan keenya kanneen interviiwudha yookaan afgaafiidha. Asiin geenye jira gama xumuraa garagallee jira. Abdallaa Sheemaamat yookaan koomidii Abdallaan akka ajaa'ibatti gaa akkan bashannansiisaa jiru abdii qabna. Meegaa dhumarratti Oromoo maalaaf maal dhaamta? Oromoo maalaaf? Keessaafu Oromoo Musliimaatiif. Keessaafu Oromoo Musliimaatiif maal dhaamta? Oromoodhaaf waliin dhaamu? Walii galatti. Oromoo. Ida geessanimi Oromoo guutuu keessan akka isiniin deeti irra bareedaa fi irra qaceelaan daandiidhaa daandii islaamummaati warri amantaa islaamaa ta'een koota islaamummaa qabaddaadha. Haa ammoo islaamummaa keessa jirtan akka kiyyaa keetii Oromoo Muhammadii fi Aadam akkuma ergamaa keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam se qarrifaadhaan qabaddaadha jeesan koota keessa jirtan islaamummaa teessan qarrifaadhaan qabadda aqiidaa aalusunna wal jamaa irratti utubama achirra dhaabbatan isiniin jedha. Wow, hamilee. Egaa daawwattoota keenya kanneen onlaayinaa fi oflaayinaas ta'ee isiniin daawwachaa jirtan hundi keessanuu sagantaan keenya gara dhumarratti deemee jira. Sagantaa qaroo miidiyaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti
نجان نفترا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقربين أيانا إذا لقابلكم تقابل بابري وبرتمي جاتين إسين جهين إسين جا أيه تمر ده في ده